Fatiyaan sababa ililleetiif jecha mana isiitii daa'ima gattee baati. Fatiyaan maaliif daa'ima gattee baati? Maaliif manaa baati? Fatiyaan immoo ammallee immoo Bahaarin maaliif sodaachifte? Bahaarin ufitti cimsaa jirta malee ofirraa wanni ati ufitti jabeessaa jirta malee wanni ati laaffifte takka hin jirtu. Fatiyaa obboleettii teenya dogongora guddaarra jirtaa deebi'e. Gaafa durallee abbaa manaa keetii ofii karaa kennitee ammallee mootuu deebitee ofii keetii sodaachisaa jirta. Akka nama sodaachisu akka inni liqii keessa seenee intala san mana kee seensisu godhaa jirta. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jirtu akkam nagaa keessanii hordoftoota kabajamtoota maatii chaanaalii Munaa 24 viidiyoo keenya laayik gochuu fi sheer gochuun hin dagatina. Akkuma beekamu yeroo ammaa kana keessatti subscribe gochuun amma maatiitiin hin jajjabeessitan hedduutu akka isin galateeffadha. Kan ta'in ammas subscribe godhaati hin jajjabeessaa isin jechuu barbaada. Akkuma beekamu hadhaa viidiyoon ani qabadhee isin dhufee dhimma waa'ee Fatiyaati. Fatiyaan maaliif Bahaarii doorsifti akkasuma immoo maaliif daa'ima isii gattee baati? Bahaarii ati nama intala dallee jedhamtu san mana fide akkamitti akkana jettaan? Inni barfiduu danda'a manni keessaatti ati fe'aa ijoollee jechuudha. Ijoollee tana mootu qilleensa naqe. Ijoollee tana gaafa qilleensa naqe gaafa isa sodaachifte gaafa durallee Bahaarin mee jabaadhaan irratti hafuudha. Intaluma dallee jedhamtu tana mee irratti hafuudha inni jabaadha jettee sodaachisaa turte. Jarri harka wal jalaa qaba waan ta'eef. Ati obboleettii hin gowwoomin Fatiyaa hin gowwoomin. Gowwummaan ka duraayyuu abbaan manaa kee hafuudha jettee ofii keetii bantee ofii keetii rakkoota kan qabu jettee haftee qabattee abbaan manaa kee na jaalata maal si jaalata? Jaalalli si jaalatu maal kabajni si qabu maal kabajata akkasii hin qabu. Namoonni hedduun sitti gammadaa jiran namoonni hedduun baga fuutee Bahaarii jedhanii gabbaa ilaalchaa jiran. Ilaa gurbaan ati nyaachiftee obaaftee illee jechuun baga fuuftee baga itti cabsite Bahaarii jechaa jira. Fatiyaa kana hundaan gowwoomin ibaluu kee gaarii ibaluu kee hatta Hafiizan niitiin obboleettiin Bahaarillee sitti gammadaa jirti. Sababni isiin sitti gammadduuf illee fayyaalummaa keetii fi ati jala buutee shaashan baatti jechuu keeti jechuudha. Abbaa feetee ta'u garuu mootu dubartii jechuun dubartii zarii isaatti jaalatte. Intalli dallee jedhamtu kun immoo akka itti Bahaarii mukarra isa dhaabdee bulchitu arguuf jirta. Kanaaf bultii ta'e tokko qabadhu. Inni gara fedheen haa bayu. Ijoollee ta'e qilleensa naqe. Bahaarii fi lillee mukarratti wal haafannisan yoo barbaadan jechuudha. Garuu immoo ati bultii ta'e maal godhuuf ijoollee ta'e qilleensa naqe. Maal godhuu namicha kana immoo namicha fayyaa hin qabne kana immoo maal godhuuf ofitti duchiisaa jirta lakki. Koottu mee jabaa taata intala san fidii koottu mana natti osseensisi. Fira kiyyatu sitti hin dhiibne fira kiyya maal hin jiraa kun akkana hin jiru. Firri odoo dhoogge aanan kee odoo dhoogge durumaa Bahaarii dhoogga. Hiriyoonni kee odoo dhoogge durumaa Bahaariin dhaga'ee dhoogga. Inasi galee kanaaf jechuudha wanni ati gootu tokko illee hin jiru. Dhiirri garuma dhiiraa gorti. Dubartiin garuma dubartii gorti. Intala tana namni waa hedduu isiin hin jedhin hin jiru. Isiin har'a gammachuu isii gabbaatee boottee gammachuu isii agarsiifataa jirti. Hamma Bahaariin na jaalattu jettee dubbachaa jirti. Kuni maa inni ree? Jaalala isii isni Bahaariin jaalala isii qabsu. Bahaariin odoo si jaalate intala tana akkas irratti hin fuune beekta. Abbaan fedhee ta'e namni tokko gaafa nama tokko yoo waa duuba hin jiraatin fakkeenyaaf haati niitii xiyyataan gafaatii yoo fuudhillee intala tanaa wal loftee biraa irratti fuudhuu wayya jedheetiin bakka biraa deema. Malee akka si'iititti gabbayee waa hunda jibbaa kee agarsiisurra hadha sirratti intala tana fidu jechuudha. Kanaatis ni beekta. Ati ammaaf ijoollee keetirraa ala baatee hin jirin. Intala san immoo yoo dhufte akka kotteetiin balbala teetiin kennee godhe. Bakka fedhe kireessuu fi danda'a. Bakka fedhetti jaalannaan fuudhee miti. Inni bari jaalannaan fuudhee otoo jibbee hoo hin fuudhu. Manallee hin kireessan fuudhee meeshaalee itti bitaan fuudhee otoo jibbee sanuu godhu. Kanaafuu ati mana kee dhiiftee intala keessaan bahin wanni keessaas bari isii bichaa miti takka takkaan dhufaa deema nama hundarrattu. Takka takkaan mataan dhufaa deema haalli amma deemu kun jechuudha. Inni lammaffaan abbaa manaa keessanitti hin qoosina. Abbaa manaa keessan fuudhi jettee akka qalliitiitti hin qoosina. Aboo intalli takkaallee nama jibbisiifti. Intalli takkaallee fuudhi jetteetiin ofii garaa nas beelama ofii fuudhi jetteetiin odeessiteen jechuudha.
laalee kun xiqqoomisii abbaa manaa keessanii yaada abbaa manaa keessan akkatti fayyaalomtanii gara laaftanii gadi hin dhiisina. Kun immoo sarinatii saree ofii deema malee odoo nama ta'ee nam dhiirri jabduun bahaariin odoo nama ta'ee har'a intala akkana jirtu warqee tanarratti fuudhu jechuudha. Garuu wanni ganama nama baratti beektaa galgala namatti eedii waan akkasiisanii jechuudha. Kuni nama miti sarummantiidha jechuudha. Dura dalage lamaffaa inni abbaa ilmaatii maa inni namni ilma ofii barsiifate wallaahi odoo fuudhee odoo lamaa sadi fuudheen isa idoo jechuudha. Fakkeenyaaf maaliif namni waa beekuuf namni waan beekne garaagarummaa qabu. Mee mucaa kana laala idoo kana laala niitii isaa tana fuudhee yeroo garuu nuti ija banachuun diraamaa isaanii irratti jechuudha. Garuu isa idoo kana miilama aqlii qabu nama qabu isin dayinsa hin turte hin beektan da'uu dhabdi jedhee waa takka rifanne abdiin isii eeggate jaalala kabajaa isii qaba wajjin saree namoonni tokko dhiironni tokko dhugumatti keessattuu akka bahaarii kun jechuudha. Wallaahi nama jibbisiisa as xallaa jedhan santuu akkanaa kana ishee dhiira akkanaa kana jechuudha. Wallaahi lazeem maaliif dubartii akkana jirtu sana irratti maaltu fudhatan bakka tana hojii firii ta'een jiraatu ilmaan isaa barumsa ilmaan isaa guddifatee jiruu gaariin jiraachisu. Niitii lama fuudhumaan kunis sarinnatiidha malee namummatii miti. Namummaan ila akka aslii kana jechuudha. Jeenya ta'uun nama ta'uun maatii ofii jijjiiruudha. Mushna dhuma taanii ta'an wal ilaaluu miti. Akkana jechuudha. Dhiira jechuun akkasa iddoo kana laala. Dhiira jechuun akkanaa kana. Dhiirota hedduutu jira warqeen jechuudha. Garuu kun immoo tuyyuu kana dhaluuf hunda ciisan jettee jedhan arsiin gizee maayittu. Akkana kana dhaluuf haati isallee gaafsan hunda jibte namummaa isaan miti be akkaataa isaattuu nama jibbisiise hojii isaattuu nama jibbisiise nama tokko bifa qabaate akka tacha ilaalee dullummaa fi fuudhuu barnamni dullummaa dhaben jenne garuu haala isaatti fokkataadha gaddeema intala namni hundi xiqqaa guddaan jajee kabajuu tanarra dhiise